Tole jaalatamtoota ijoollee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga nagaadhaan jiraattan nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baraaf jireenya keessan wajjin haa ta'u akkam nagaadha. Yeroo kana dubbii sagalee waaqayyoo gooftaa keenya waliin ilaalla. Kutaan dubbii sagalee waaqayyoo gooftaa keenya har'a wajjin ilaallu Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaasee isa jiru wajjin ilaalla. Kutaa kana keessaa dubbii sagalee waaqayyoo gooftaa keenyaa in ilaalla. Kutaa kana nan dubbisa akkas jedha. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaatii namummaan keessan qulqullaadhaa fi waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan waaqayyoof hin sagaddu. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli waaqayyo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli waaqayyo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha jedha. Mee waaqayyo akka dubbii isaan nuuf ibsuuf daqiiqaa murtaa'eef waaqayyoon gooftaa kadhanna. Abbaa naga'aa, waaqa bara baraa, hundumaa gochuu kan dandeessu gooftaa keenyaa, abbaa dubbii kanaa kan taate galanni guddaa siif haa ta'u. Anas obboloota dubbii kana dhagaan hundumaa karaa hundumaa gargaartee yaa waaqayyo gooftaa dhugaa dubbii kee hubachuudhaaf ittiin immoo jabaachuuf ittiin jiraachuudhaaf akka ati nu gargaartuuf si kadhannaa. Hafuurri kee ibsuudhaan maqaa Yesuus nu wajjin haa ta'u. Harki kee, araarri kee, gargaarsi kee lafa hundumaatti nu wajjin haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Waaqa irratti lafa irratti maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Kutaa dubbii kanaa sagalee waaqayyoo mata duree jijjiirama jedhu irratti sagalee waaqayyoo wajjin ilaalla. Jijjiirama. Jijjiirama jechuun maal jechuudha? Jijjiiramuudhaaf immoo maaltu barbaachisa? Namni jijjiiramuun immoo maal bu'aa isaa qaba? Kan hubachuutu barbaachisaadha. Kiristaanni tokko jireenya isaa isa kaleessatti, adeemsa isaa isa kaleessatti, yaada isaa isa kaleessatti jijjiiramuu qaba. Karaa isaa isa kaleessaa irraa, yaada isaa isa kaleessaa irraa fayyee jireenya waaqayyoon barbaadu, jireenya waaqayyoodhaaf ta'u jiraachuutu isarraa eegama. Kutaa kana keessatti egaa barreessaan warra Roomaa Phaawulos ergaa isaa warra Roomaa barreesse irratti akkas jedha. Egaa obboloota koo jechuudhaan jalqaba. Egaa obboloota koo jechuun kanaan dura wanti inni dubbataa ture jira jechuudha. Kanaan dura wanti inni dubbataa ture. Kana jechuun boqonnaa tokko kaasee amma boqonnaa 11tti waan haasa'aa dhufetu jiraaf kana egaa jedhee itti fufa. Egaa jedhee itti fufa. Boqonnaa isa gara dudduubaatti gaafa laallu namni hundumtuu cubbamaa akka inni ta'e, namni cubbamaan kun immoo karaa inni qajeelaa ta'u erga itti himee booda boqonnaa 11 dhannee gaafa laallu isin damee ejersaa isa didaatti kan qaxxalamtan warri isaan amantii dadhabuu isaaniitiin amantiin itti jiraachuu dadhabuu isaaniitiin irraa muramanii isin bakka sanatti qaxxalamtan. Kanaaf warra kanaan dura irraa muraman sanaaf of eeggadhaa, irratti of hin jejinaa. Isaan amantii dhabuu isaaniitiin irraa muraman. Isin immoo amantii qabaachuu keessaniin iddoo isa ejersa isa didaa sanatti qaxxalamtan. Inni isa jalqabaasiif of hin qusanne, isiniifis of hin qusatu, of hin jejinaa jedhee erga dubbate booda egaa jedha. Egaa yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaadhaa fi waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan nan barbaada jedha. Kana erga jedhee booddee lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli waaqayyo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan jijjiiramuu qabdu. Jijjiirama jechuun maal jechuudha? Jijjiiramuu jechuun haala tokko keessaa kallattiin yookiis rogaan geeddaramuudha. Kallattii kaleessa qabatanii jiranirra, adeemsa kaleessaarra, yaada kaleessaarra, hojii kaleessaarra, ilaalcha kaleessaarra, deddeebii kaleessaarra gara deddeebii haaraatti, gara jireenya haaraatti, gara yaada isa kan waaqayyo barbaadutti jijjiiramuu jechuudha.
kallattii qaleessa itti adeeman irraati kallattii isa Waaqayyo barbaadutti adeemsa Waaqayyoon jaallanni kaleessa jiraachaa turre keessaa baanee adeemsa isa Waaqayyo barbaadutti dhufuu jechuudha. Jijjiiramuu jechuudha. Yaada kaleessa qabnu isa kan biyya lafaa ofirraa baafnee yaada isa kan Waaqayyo barbaadu jiraachuu jechuudha. Ilaalcha kaleessa isa ittiin biyya lafaa kana keessa ittiin jiraachaa turre bara gowwummaadhaan wallaallummaadhaan gooftaa malee jiraanni keessaa baanee ilaalcha qajeelaa, ilaalcha qullaa'aa, ilaalcha Waaqayyoon gammachiisuuf Waaqayyotti tolu qabaachuu jechuudha. Kanaaf jijjiiramuun isa kana. Jijjiiramuun isa kana. Namni tokko Yesuus Kiristoositti amanuu isaatiin amala isaa, hojii isaa isa hamaarra gara isa gaariitti, isa gadheerra gara waan gaarii ta'e Waaqayyoon gammachiisutti jijjiiramuu qaba. Adeemsi isaa jijjiiramuu qaba. Kan gooftaa erga ta'e, kan Kiristoos erga ta'e, Yesuusitti erga amanate jijjiiramuu qabna. Geeddaramuu qabna. Amala keenyatti geeddaramuu qabna. Jireenya keenyatti geeddaramuu qabna. Adeemsa keenyatti geeddaramuu qabna. Waan kaleessa keessa deddeebi'aa turre keessa deddeebi'u nurra hin jiraatu. Kanaaf Phaawulos warra Roomaatiin kana kan inni jedhu. Fakkeenya bara isa wallaallummaa keessanitti jiraachaa turtan fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duuka hin bu'inaa. Bara isa darbuu kanaa duuka hin bu'inaa. Amma duuka kan bu'uun qabdan karaan haaraan, adeemsi haaraan, jireenyi haaraan jalqabdan kun isin baasa. Isa duuka bu'a. Isa duukaa bu'a. Isa jireenya qabu duukaa bu'a. Isa lubbuu keessanii foon keessan oolchuu danda'u duukaa bu'a. Isa lafarrattis waaqarrattis isin gargaaru isin oolchuu danda'u duukaa bu'a. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Gooftaa duuka bu'uu qabna. Waaqayyo akka isa duuka bu'u nu barbaada. Amala jijjiirameen, yaada jijjiirameen, jireenya jijjiirameen, haasa'aa jijjiirameen, gochaa jijjiirameen, afaan irra kan darbe afaan duwwaa kan hin taane adeemsa keenyaan, yaada keenyaan, hojii keenyaan jijjiiramnee gooftaa duuka bu'uu qabna. Waaqayyo isa kana jireenya akkasitti gammada waan ta'eef galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Yeroo tokko akkas ta'e adurree leenjisanii luba yookiis qeesii godhan. Adurree leenjisanii luba yookiis qeesii isa jedhamu taasisan. Yeroo sanarraa ka'ee odeeffannoon isaa hantuutota bira ga'e. Hantuutni hin dhaga'e infoormeeshinii kana. Oduu kana dhaga'e. Oduu kana gaafa dhaga'u kana booddee rakkoon dhumeeraadha. Kana booda yaaddoon hin jiruudhaan. Kana booda nagaadhaan jiraachuu hin dandeenyaadhaan. Akka barbaannetti birraa malee sodaa malee hin jiraannaadhaanii abdatan. Kana booda sodaa nafe, yaaddoo nafeedhaan bakka bilisummaatti jiraannaadhaanii yaadan. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko barumsa isaa hundumaa xumuratee uffata isa lubummaa isaa uffatee adurreen mana waldaa yookiis charchii deemaatii utuu jiru. Birrannaa malee sodaa malee adurreen jijjiirameera jettee hantuunni utuu ishiin taphachaa jirtu arge. Gaafa argu amalli isaa inni kaleessaa suni maqaa isaa jijjiirame leelee yaada isaa hin jijjiiranne amala isa kaleessaa sana hin jijjiiranne adurreen uffata jijjiirate bakka jijjiirate malee. Kana booddeetti gaafa laalu hantuutti ishee kaleessaati. Amalli isaa immoo keessaan duun. Sana booda uffata lubummaa isaa achitti gatee dhaqee adurree irratti utaale. Adurreen hantuuta irratti utaale. Hantuuti gaafa qabatamtuu ishii bartu ficincirtee akka hin taane taatee harkaa baate. Harkaa baatee boolla lixxe hiriyoota ishii gidduu dhattee seente. Na'aa birrachaa hoollachaa maal taate wanti ati taate maal jennaan wayii isaan dubbatinaa maaloo isa naasa'inaa maa inni wanti taate nutti himi kaannaan hin dubbatamunni waan addaati waan muudannoo addaatu na muudateera akka maanni waan sa'a nutti himtu reennaan ayyaa jara keenyaa qeensi isaas amalli isaas
jireenyi isaas isuma duriitii adurreen hin jijjiiramne, qeensi isaas amalli isaas hojiin isaas isuma duriitii hin geeddaramne adurreen uffata lubummaa uffate malee hin jijjiiramneetti. Firoota koo amalli keenya inni kaleessaa nu keessaa hin duune taanaan hin jijjiiramne ammayyuu. Yaadi keenya kaleessaa inni hamaan hin duune taanaan hin jijjiiramne ammayyuu. Ilaalchi keenya kaleessaa hin duune nu keessaa taanaan hin jijjiiramne ammayyuu. Maqaa jijjiirrachuu dandeenya, bakka jijjiirrachuu dandeenya, uffata jijjiirrachuu dandeenya, waan baay'ee jijjiirrachuu dandeenya. Garuu amalli keenya inni moofaan, yaadi keenya inni moofaan, ilaalchi keenya inni moofaan, inni kaleessa bara wallaallummaa keenyatti yeroo cubbuudhaan turretti nu keessa jiru suni hin duune taanaan hin jijjiiramne. Kanaaf ammas jijjiiramuutu nurraa barbaadama. Mana amantaa jijjiiruu miti jijjiiramuu jechuun. Uffata jijjiirachuu miti jijjiiramuu jechuun. Faashinii hordofuu jechuu miti jijjiiramuu jechuun. Ammayyummaa duuka bu'uu miti jijjiiramuu jechuun. Kaleessa jireenya gadaanaa yoo jiraanne har'a jireenyi keenya waan fooyya'eef jijjiiramuu miti. Jijjiiramuu jechuun tokkoof tokko Yesuusiin fakkaachuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Amalli keenyas, jireenyi keenyas, adeemsi keenyas, ilaalchi keenyas, yaadi keenyas, uffanni keenyas, bakki keenyas jijjiiramuu qaba. Kiristaanonni isa kana hundumaatiin geeddaramuu qabu. Haaleluuyaa! Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Egaa namni amalli nama jijjiirame tokko wajjin ilaalla. Amalli nama jijjiirame tokko mucaa ifaa akka ta'e beeka. Mucaa ifaati ani. Namni jijjiirame tokko mucaa ifaa ta'uu isaa hubata. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti uumama haaraa akka taane dubbata. Macaafni qulqulluun Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irratti immoo amma garuu karaa Kiristoos iftaniirtudha. Amma garuu karaa gooftaa keenyaa karaa Yesuus Kiristoos akka nuti ifne dubbata. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsi 8. Amma garuu karaa gooftaa karaa Yesuus Kiristoos iftaniirtudha. Nuti warri Kiristoosin duuka buune ijoollee ifaati. Mucaa ifaa akka taane beekuu qabna. Mucaa ifaati. Ati mucaa ifaati. Kanaaf wanti ifaa sirraa mul'achuu qaba. Mucaa ifaa waan taaneef. Namni jijjiirame tokko mucaa ifaa ta'uu isaa beekuu qaba. Inni kan biraan Kiristoosin fakkaachuu qaba. Kiristoosin fakkaachuu. Adeemsa keenyan, yaada keenyan, jireenya keenyan Kiristoosin fakkaachuu. Namni kan jijjiirame tokko Kiristoosin fakkaata. Biyya lafaa fakkaatu. Waan biyya lafaa kanaan akkeessu kan inni fakkaatu yoo jiraate Kiristoosiin. Waaqa irratti lafa irratti Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Kana booddee dubbii kan biraatiin Waaqayyo yeroo nuu kennee akka wal arginu Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Naaf kadhadhaa, anis isiniifin kadhadhaa. Dubbii kana akka inni isin bira qaqqabuuf yookiis obboloota keessan bira akka inni qaqqabuuf laayik, sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa. Gooftaan Yesuus sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Shaaloom sinin jaalladhaa. Nagaan abbaa biraa ta'e kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu biraa siniif haa baay'atu. Nagaan Waaqayyo sinaa qaqqabu lafa jirtanitti eebbifamaa. Yeroo biraatti deebinee wal arginaa. Eebbifamaa.